Arkafuuni akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan sa'aatii kanaaf qindeeffame simbraanga. Magaalaan Finfinnee erga iddoo dippiloomaasii idil-addunyaa taatee ooltee bulteerti. Mariin sadarkaa olaanaa gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo 10ffaadhaaf teessoo muumichaa gamtichaa kan ta'e guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Mariin kun dhimma ijaarsa idil-addunyaa fi fuuldura Afrikaa irratti kan xiyyeeffate hooggantootni gurguddoon lamaan irrattis argamanii gaggeessuu irratti argamu. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaadhaa Komishinar Mohammad Ali Yusuf fi barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres maricha irratti argamuun dhimmoota tarsiimawaa irratti mari'achaas jiru. Kaayyoon ijoo marii kanaa immoo tumsa tarsiimawaa misooma Afrikaa fi bulchiinsa idil-addunyaa qaamoleen lamaan gidduu jiru caalatti cimsuudhaas jedhameera. Keessumaa nageenya ijaaruu, deeggarsa namoomaa fi dhimmoota dura kennamaniif irratti waliin hojjechuuf mari'atamaa jiras jedhameetti jira. Ajandaawwan gurguddoon waltajjii kana irratti xiyyeeffannoon kennameef keessaa inni biraa immoo raawwii hojiirra oolmaa ajandaa 2063 si'eessuudha. Keessumaa karoora boqqonnaa lammaffaa kan waggaa 10 milkeessuuf mariin kun murteessaa ta'uunis himameera. Dabalataanis faayinaansii misoomaa ilaalchisee yaada hirkattummaarraa gara birmadummaatti ce'uu jedhu kan gamtaa Afrikaa imala waggaa 2026 keessatti dhiyeesse irratti bal'inaan mari'atamaa jiraachuunis himameeti jira. Qabxiileen ijoon dhiyeessi bishaan dhugaatii qulqulluu qabu mirkaneessuu akkasumas riifoormii dhaabbilee idil-addunyaa gaggeessuu fi bakka bu'ummaa haqa qabeessaa Afrikaan mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti qabdu mirkaneessuudhaas jedhameera. Waltajjiin kun dabalataan rakkoolee ardii furmaata Afrikaa fiduu qabeenya biyya keessaa waliin qabuu fi fayyadamummaa dargaggootaaf dubartootaa mirkaneessuu irratti xiyyeeffannoo guddaanis kennameeraas jedhameera. Bu'aan marii kanarratti eegamus jijjiirama sirna faayinaansii idil-addunyaa haqa qabeessa uumuu akkasumas sagalee Afrikaa addunyaa irratti guddisuudhaas jedhameera. Xumura marichaa irratti immoo durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Komishinar Mohammad Ali Yusuf fi barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres bu'aa marii kanaa ilaalchisuudhaan ibsa waloo miidiyaaleef ni kennu jedhamee eegama. Rakkoo ji'oopolitikaalii gaanfa Afrikaatti hammaataa dhufe mootummaan Itoophiyaa fi qondaaltonni olaanoon Ameerikaa walgahii Waashingitanitti geggeessaniin ifoomsan. Akka gabaasa miidiyaalee idil-addunyaa adda addaatti mootummaan Itoophiyaa fi qondaaltonni olaanoon Ameerikaa Waashingitan DC'tti walgahii yeroo fi barbaachisaatti geggeessanii rakkoo siyaasaa gaanfa Afrikaa keessatti hammaataa fi hamaa ta'aa akka jiru hubachiisaniiru. Akka gabaasa miidiyaaleetti mootummaan Itoophiyaa fi qondaaltonni olaanoon Ameerikaa walgahii waqtaawaa fi barbaachisaa kan magaalaa Waashingitanitti geggeessan gama siyaasaa gaanfa Afrikaatti mul'achaa jiru yeroo irraa gara yerootti hammaataa fi ulfaataa ta'aa dhufuu isaas hubachiisaniiru. Walgahii kanarratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximooxoosii fi durataan Koree dhimma alaa mana marii bakka bu'oota Ameerikaa Biriyaan Maast waliin kan geggeeffame yoo ta'u xiyyeeffannoo marii kanaa inni guddaan qormaata nageenyaa fi siyaasaa yeroo ammaa naannicha mudachaa jiru akkamitti waliin ta'uun furuun akka danda'amu irratti kan xiyyeeffate ta'uunis himameera. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti qondaaltonni lameen haala siyaasaa fi nageenyaa waliigalaa tibbana gaanfa Afrikaa irratti bal'inaan waliin dubbataniiru. Yeroo murteessaa kanatti yeroo naannichi tasgabbii dhabuun siyaasa keessoo waldhabdee daangaa qaxxaamuranii fi qormaata dippiloomaasii dachee ta'anitti wallaansoo qabutti hariiroon fuulaa fuulatti biyyootiin lamaan gidduu jiru hiika biyyaalessaa fi naannoo guddaa qabaatas jirameera. Humni qilleensaa Itoophiyaa Raashiyaan michuu tarsiimawaa keenya jechuudhaan ibse. Gaafiif deebii miidiyaan Raashiyaan arratti waliin kan taasisan ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa Raashiyaan michuu tarsiimawaa Itoophiyaa fi biyya qajeeltuudha jechuun ibsaniiru. Jeneraalichi gaafiif deebii taasisaniin akka jiranitti teekinooloojiiwwan aviyeeshinii Raashiyaa fi xiyyaarota waraanaa sadarkaa olaanaa argachuu isaaniis dubbataniiru. Akkasumas xiyyaarotni Raashiyaa haala lolaa keessatti baay'ee kan socho'anii fi lola qophaa'uu ta'uu muuxannoo Raashiyaa fi teekinooloojii aviyeeshinii sadarkaa olaanaa irrattis argamuun fayyadamaa jiraachuus himanitti jiru. Ibsi kun kan ba'eem yeroo Itoophiyaa fi Raashiyaan walitti dhufeenya waraanaa teekinooloojii fi nageenya cimsaa jirtutti yoo ta'u kunis Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti dorgommii ji'oopolitikaalii addunyaa irratti Raashiyaa waliin tumsa taasiftuu agarsiisa jechuun xiinxalootiin ibsanitti jiru.
maatiin obbo Tagany Baalchaatiif manni jireenyaa fi hojii kenname. Kutaa magaalaa Gullallee aanaa tokkotti maatii obbo Tagany Baalchaa kan miseensa poolisiitiin lubbuun isaa darbeef hooggantootni olaanoon akkasumas bulchitoonnii fi jaarsoleen biyyaa iddoo argamanitti ragaan kenniinsa mana jireenyaa fi bakka hojii raawwateera. Bulchiinsi magaalichaa mudannoon kun erga dhagahamee jalqabee maatii cinaa dhaabbachuun jajjabeessaa akka turan ibsuudhaan waadaa galanis hojiin agarsiisuu isaa kominikeeshiniin aanaa Gullallee gabaaseera. Ajajaan olaanaan finciltoota Suudaan Rapid Support Force keessatti loltoota alagaa filee qopheessuun shoora guddaa akka taphate kan dubbatamu garee kana gadhiisuu isaa gabaasni Suudaan Tribune himate jira. Ali Rizq kan maqaan isaa Al Savana jedhamuun beekamu viidiyoo gaafa wuxataa marsariitii hawaasaa irratti tamsaaseen gareen Suudaan Rapid Support Force waliin quunnamtii qabu guutumaan guutuutti kutuusaa beeksiseera. Murtiiwwan isaa kunis fedhii uummata Suudaan kabachiisuuf naga deeggaruuf akka teessimeera. Al Savanaan ammas garee waraanaa biraa kamichuu akka makamne ibsullee gadhiisuun isaa kun ijoo ji'oota lamaan darban keessatti ajajaa olaanaa RCF kan garicha gadi dhiisan isa lammaffaadhas jedhameera. Bitutteessa keessaa Meejor Jeneraal Ali Noorii Al Qubaa jedhamu garee kana gadhiisuu isaa waraanni mootummaa Suudaanitti makamuun isaas ni yaadatama. Shoora Al Savanaan yookiin ammoo Rapid Support Force keessatti sadarkaa Brigadier Generaalummaa kan qabuu fi Baha Darfur keessatti nama 100 lakkaa'amu qaba jedhamee kan beekamu Al Savanaan erga waraanni gaafa Eebila 15/2023 jalqabee booda garee kanatti kan makame. Akka gabaasa Suudaan Tribune jedhutti loltootiin alagaa gurmeessuuf garee RSF fiduu keessatti shoora olaanaas taphateera. Al Savanaan RSFtti makamuun dura sochii hidhannoo fi hoogganummaa kennaa kan ture yoo ta'u bara 2013 keessa waraana mootummaa Suudaan waliin dabalamee ture. Sana booda mootummaan kuffifamee waliin wal dhabee erga waraanni RSF fi waraana mootummaa gidduutti dhoo'ee booda gara garee Rapid Support Forcetti makame. Saudi Arabiyaan haleellaa qilleensaa dhoksaam dacheem Iraan irratti raawwachuu ishee himameera. Saudi Arabiyaan haleellaan waraanaa kallattii jalqabaa dachee Iraan irratti raawwachuu ishee qondaaltotiin biyyoota dhiyaa fi Iraan himan jechuun Reuters gabaaseera. Saudiin tarkaanfii kana kan fudhatte waraanni baha giddu galeessaa keessatti gaggeeffamaa jiru hordofuun haleellaa naannoo ishee irratti raawwatameef deebii kennuudhaaf akka teessimameera. Haleellaan kun dhoksaadhaan ergaa humni qilleensaa Saudi Arabiyaatiin raawwatame baatii bittootteessaa dhuma keessatti akka teessi himametti jira. Mootummaan Saudii morkataa isaa guddaa kan naannoo baha giddu galeessaatti argamu Iraan irratti tarkaanfii waraanaa kallattiin fudhachuun seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif akka teessimameera. Naannoowwan Iraan sirni haleellaa qilleensaa kun itti raawwatamee fi bakkeewwan itti xiyyeeffataman hanga ammaatti ifaas jirameera. Qondaaltotiin olaanoon ministeera Haaj ala Saudi Arabiyaa haleellaa kana kallattiin mirkaneessuu kan didan yoo ta'u ministeerri Haaj ala Iraan dhimmicha irratti hanga ammaatti akka hin dubbanne maddi oduu kun addeesseera. Austraaliyaan erga mana geenyaa galoo galaana Strait of Hormuz keessatti gaggeeffamutti makamuuf akka jirtu himti. Ministeerri raayyaa ittisa biyyattii Richard Marles biyya isaanii biyyoota 40 waliin ta'uun erga mana geenyaa galaana Strait of Hormuz keessatti hojjetamu akka deeggaru beeksaniiru. Ministeerri kun biyyootiin 40 ol waliin haasa'uu himuudhaan Austraaliyaan bilisummaa dooniiwwanii daldala karaa Strait of Hormuz akka socho'an mirkaneessuuf deeggarsa dippiloomaasii dinagdee fi waraanaa kennuudhaaf kutannoo akka qabdu irra deebiin mirkaneessaniiru. Ergama walabaa fi guutumaan guututti ofirraa ittisuu ta'aa jiran kun United Kingdom fi Faransaayinn kan hoogganamu akka teessi himameera. Austraaliyaan ergama kana deeggaruudhaaf xiyyaara hordoffii abbaan qabeenyummaa ishee ta'ee E7A Widgate jedhamu akka bobbaaftus ministeerichi himeera. Trump waraana Iraan dhaabuudhaaf gargaarsa Chaayinaa akka hin barbaanne dubbate. Imala gara Chaayinaatti kan taasisu Pireezidaanti Doonaald Tiraamp marii Xi Jinping waliin taasisanis ni eegama. Mariin dura waraana Iraan waliin Ameerikaan itti jirtu furuudhaaf deeggarsa Pireezidaantii Chaayinaa waan barbaadan akka hin fakkaanne
mariidhaan duraam waraanni Iraan waliin Ameerikaanitti jirtu furuudhaaf deeggarsa pirezidaantii Chaayinaa waan barbaadan akka itti hin fakkaanne kan dubbatan Donald Trump Iraan ulaa Hormuz karaa bobba'aan addunyaa parsantaan 20 gabaaf keessa darbu cufuus itti fufteerti. Dhimmi Iraan wal qabatee waan deeggarsa feenuu natti hin fakkaatu. Asiinis ta'aachiin ni moona. Karaa nagaas ta'e karaa biraa jechuudhaan Trump riippoortorootatti himaniiru. Erga biyyootiin lamaan gidduu wal galteen dhukaasa dhaabuu eegalee bubbulus biyyootiin lamaan wal dura dhaabbannaan xumura itti tolchuun hangammaa hin milkoofne. Iraan immoo Iraaqii fi Paakistaan waliin walii galuun akka boba'aa fi gaazii uumamaa ulaa Hormuz dabarsan gochaa jirti jechuun kanneen keessa beekan ni dubbatu. Akka maddeen jiranitti biyyootiin kaanis faana wal fakkaataa hordofaa kan jiran yoo ta'u kun immoo Iraan ulaa Hormuz akka to'attuuf haala mijeessaas jedhameera. Televiziyoonni walirraatti oduuwwan sa'aatii kanaaf qindeeffame kana fakkaata. Waan nuuf turtaniif horaa bulaa deebanaa isiniin jedhaa yeroo gaarii qabaadha.